Tiraampiif masaraan isaa waraanaa Iraan irratti banan kanaan injifannoo dhabanii ulaagaa garii diddaama fudhachuun waraana dhaabuuf dirqamanii jiru. Kasaaraan dinagdee salphinni xiyyaarota ammayyaawaa kufee fi sodaan bobaa addunyaa Ameerikaa jilbeenfachiisee jira. Kiim Jong Un hoogganaan Kooriyaa Kaabaa waraana kanaan akka nama fiilmii ilaaluutti hordofaa ture. Akkuma waraanni Iraanii fi Ameerikaan dhaabbateen Kiim waan Tiraamp yaaduu danda'u dursee dubbisuun Tiraamp salphina Baha Giddu-galeessaa kana guuguuf xiyyeeffannoo isaa gara Eeshiyaatti garagalchee Kooriyaa Kaabaa irratti dhiibbaa gochuuf ni yaala sodaa jedhutu jira. Kanaafuu Kiim Jong Un osoo Ameerikaan ija ishee gara isaa hin deebisin harka koorraa of eeggadhu, ani Iraan Miti, ani qabrii badiisa keetiiti jechuun meeshaa badiisaa isa dhumaa minjaalarra keessee jirti. Yaaliin Kooriyaa Kaabaa guyyoota lamaan kana haala asiin dura hin beekamneen geggeessaa jirtu kun dhukaasa misaa'elaa idilee miti. Kuni dhoohinsa teekinooloojii waraanaa ammayyaawaa warra dhiyaa guutummaatti jaamsuu danda'udha. Iccitii Tiraamp fi Kiim dabalatee meeshaalee Niwukilaraa kanneen Ameerikaa daaraa gochuu danda'an kan Kooriyaan Kaabaa milkaa'inaan yaaltee bal'inaan qabannee jirra. Ameerikaan isheen waraanaa Iraan keessatti diroonota rakkasoo fi misaa'elota baalaastikii dura dhaabbachuu dadhabdee harka kennetti. Har'a madaallii waraanaa addunyaa garagalchuuf baajata ittisaa seenaa keessatti isa guddaati Doolaara Tiriliyoona 1.5 bara 2027 gaafattee jirti. Kasaaraan dooniiwwanii fi xiyyaarota ammayyaawaa dachee Iraan irratti ishee mudateerraa barumsa dhawaa fudhachuun amma teekinooloojii guutummaa taaraatiin kan dhaloota ja'affaa jedhamu ijaaruuf qophooftee jirti. Bal'ina isaanii dhageessu. Waraanni Baha Giddu-galeessaa inni pireezidaantiin Tiraamp Iraaniin nan barbadeessaa jechuun itti seene sun dachee Faarsii qofa osoo hin taane utubaa waraanaa addunyaa warra dhiyaa kakuu waraanaa kaaba Atlaantik yookaan NATO hundeerraa diiguuf qarqararra ga'ee jira. Iccitii jabaa Kufaatii warra dhiyaa saaxilu kana yoo xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaam ashama harka fuunii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya afaaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Har'a waraanaa fi daaraa dhiigaa Baha Giddu-galeessaa isa ji'a tokko guutuuf addunyaa raasaa ture sun sirriitti osoo hin qabbanaa'in yeroo addunyaan Ameerikaa fi Iraan waraana dhaabaniiru har'a fuula nagaa baafanna jechuun of jajjabeessitu. Eeshiyaa baarraa bakka kaan onnee dinagdee fi teekinooloojii warra dhiyaa cabsu tokko dho'ee jira. Har'a Kamisa Ebla 9/2026 guyyaan kun guyyaa Peentaagoon injifannoo yookaan nagaa itti kabaje osoo hin taane guyyaa dhiphinaaf waraana sadarkaa haaraa addunyaaf labsamee ta'ee jira. Kooriyaan Kaabaa biyyattiin hidhaa dukkanaa keessa jiraattu meeshaalee waraanaa addunyaa kana daqiiqaa muraasa keessatti gara bara dhagaatti deebisuu danda'an yaaluu ishee ifatti labsitee jirti. Iccitiin yaalii meeshaa waraanaa kanaa keessattuu yeroo inni itti filatame kana ija xiinxalaatiin gadi fageenyaan haa ilaallu. Tiraamp fi masaraan isaa waraanaa Iraan irratti banan kanaan injifannoo dhabanii ulaagaa gareewwan diddaa fudhatanii waraana dhaabuuf dirqamanii jiru. Kasaaraan dinagdee salphinni xiyyaarota ammayyaawaa kufee fi sodaan bobaa addunyaa Ameerikaa jilbeenfachiisee jira. Kiim Jong Un hoogganaan Kooriyaa Kaabaa waraana kana akka nama fiilmii ilaaluutti hordofaa ture. Akkuma waraanni Iraanii fi Ameerikaa dhaabbateen Kiim waan Tiraamp yaaduu danda'u dursee dubbise. Tiraamp salphina Baha Giddu-galeessaa kana guuguuf xiyyeeffannoo isaa gara Eeshiyaatti garagalchee Kooriyaa Kaabaa irratti dhiibbaa gochuuf ni yaala sodaa jedhutu jira. Kanaafuu Kiim Jong Un osoo Ameerikaan ija ishee gara isaa hin deebisin harka koorraa of eeggadhaa, ani Iraan Miti, ani qabrii badiisa keessaniiti jechuun meeshaa badiisaa isa dhumaa minjaalarra kaa'ee jira. Yaaliin Kooriyaa Kaabaa Ebla 6 hanga 8 gidduutti geggeessite kun dhukaasa misaa'elaa idilee miti. Kuni dhoohinsa teekinooloojii waraanaa ammayyaawaa warra dhiyaa guutummaatti jaamsuu danda'udha. Inni jalqabaa fi hunda caalaa nama naasisuun meeshaa elektiroomagneetii yookaan EMP yaaluu isheeti. Meeshaan kun maal hojjetaa gaaffii jedhuuf EMP'n meeshaa lubbuu namaa kallattiin ajjeesu miti. Inni meeshaa qaroomina ajjeesudha. Yeroo boombiin EMP samii biyya tokko fakkeenyaaf Ameerikaa yookaan Kooriyaa kibbaa irratti dho'e
Dabbaliin inni uumum elektirooniksii lafarra jiru hundaam sekoondii tokko keessatti gubeem daara gudhaam. Kompiitarri ni dhaabbatam, sararri itti isaanii caccabaam, intarneetiin ni badaam, xiyyaaronni samiirra harca'um, baankiin ni cufamuum, konkolaataan ammayyaawaan bobaa dhabee ni dhaabbatam. Biyya tokko daqiiqaa tokko keessatti waggaa 200 duubatti deebiteem gara bara dhagaatti dhuftiim. Iraan yeroo Tiraampiin bobaa keefiim ibsaa kee dukkaneessina jechuun doorsistum. Kiim Jong Un ammoo ani teekinooloojii fi qaroomina kee guutummaatti nan balleessaam jechaa jiraam. Dabalataan Kooriyaan Kaabaa bombiiwwan kaarboon faayiberii yookaan faayiberii kaarboonii yaaltee jirti. Bombiin kun yeroo dhow shiboo kaarboonii qilleensa keessatti bittinneessuun sarara ibsaa guutummaatti uwwisee ibsaa biyya tokko guutummaatti balleessuu danda'a. Inni lammaffaan ammoo misaa'ila baalastikiim taaktikaaladha. Innis Hwaasong 11GA yookaan KN-23 jedhamudha. Misaa'illi kun fooyya'insa teekinooloojii misaa'ilaa Iskaandar kan Raashiyaatiin wanti yeroo kanaam adda isa godhu mataa waraanaa dhow idilee osoo hin taane bombii facaa yookaan kilaasaraa baachuu isaatiin. Akka waraanni Kooriyaa Kaabaa labseetiin misaa'illi kun lafa hektaaraa 6.5 hanga 7 guutuu yeroo tokkottiin dhukaasaa olaanaatiin uwwisee guutummaatti gara daaraatti jijjiiruu danda'a. Kana jechuun yoo buufata waraanaa Ameerikaa yookaan diinaarratti dhukaafame wanti lafa sanarra jiru taankiin xiyyaarriin loltuun tokkollee lubbuun hin hafu jechuudha. Kuni madaallii waraanaa lafoo fi dhiyoo keessatti miidhama guddaa diinarratti fida. Wanti hunda caalaa qalbii hayyoota waraanaa hawwate garuu yaaliiwwan gurguddoo kana hundarratti hoogganaan biyyattii Kiim Jong Un qaamaan argamuu dhabuu isaati. Kanaan dura misaa'illi xiqqoon yeroo dhukaafamullee Kiim achi dhaabbatee suuraa ka'aa ture. Har'a garuu maaliif hafe? Kuni waraana xiinsammuu isa sadarkaa dhumaati. Kiim addunyaatti waan agarsiisuu barbaade tokko qaba. Waraannii fi teekinooloojiin koo nama tokko yookaan anarratti kan hundaa'e miti. Inni dhaabbataadha. Ani jiraadhees yoo rafees loltoonni koo dachee keessan daara gochuuf dandeettii of danda'a qabu. Kun Ameerikaadhaaf ergaa jabaadha. Sirni Kooriyaa Kaabaa of danda'e akka hojjetu agarsiisa. Mee amma iccitii dhiphinaa warra dhiyaa kanaam gadi fageenyaan hubachuuf jabina humna waraanaa Kooriyaa Kaabaa guutummaatti haasakattaanu. Ameerikaan maaliif biyyeettii fi ugguraan cufamte kanaam ija keessa ilaaltee sodaatti. Inni jalqabaan humna niwukilaraa fi misaa'ilaa ardii qaxxaamuruudha. Kooriyaan Kaabaa bombii niwukilaraa 50 ol of harkaa qabdi. Garuu bombiin qofti gahaa miti. Baattuu isaa barbaada. Kooriyaan Kaabaa misaa'ilota Hwaasong 70 fi Hwaasong 80 qabdi. Hwaasong 18 misaa'ila bobaa jabaa fayyadamudha. Misaa'illi kun daqiiqaa 30 qofa keessatti qilleensa tarsaasee magaalaa Washington DC yookaan New York ga'uu danda'a. Kanaafuu Ameerikaan Kooriyaa Kaabaa rukkutuun ishee daqiiqaa 30 booda magaalaan Ameerikaa tokko daaraa niwukilaraa akka taatu taasisa. Kuni madaallii badiisaa walootiin. Lammaffaan humna waraanaa lafa jalaa fi doonii bishaan jalaatiin. Kooriyaan Kaabaa gaarreen ishee jalatti magaalaawwan waraanaa ijaarrattee jirti. Misaa'ilonni hundi holqa dhagaa keessatti eegamu. Kana malees Kooriyaan Kaabaa dooniiwwan bishaan jalaa hedduu qabdi. Eenyaa kanaam doonii bishaan jalaarraa misaa'ila niwukilaraa dhukaasuu danda'u yaaltee jirti. Kana jechuun yoo Ameerikaan Kooriyaa Kaabaa guutummaatti lafarraa xillee dooniin bishaan jalaa tokko garba Paasifik keessaa ol ba'ee haaloo ba'uuf Ameerikaa rukutuu danda'a. Sababoota Kooriyaan Kaabaa biyyoota warra dhiyaa biratti sodaatamtu keessaa inni sadaffaan ammoo galaana ibiddaa fi humna lafooti. Daangaa Kooriyaa Kaabaa fi kibbaa gidduurraa magaalaan guddittiin Kooriyaa kibbaa Seul kiiloomeetira 50 qofa fagaatti. Kooriyaan Kaabaa daangaa kanarratti buufataawwan madifii fi rookeettii 10,000 ol qabsiiftee eegaa jirti. Yoo waraanni Kiim sa'aatii tokko keessatti Seulii fi loltoonni Ameerikaa 28,000 ol achi jiran galaana ibiddaa keessatti gubatu. Kuni kiyyoo Ameerikaan eessattiyyuu keessaa ba'uu hin dandeenyedha. Afuraffaan waraana saayibaree fi koomaandoodha. Kooriyaan Kaabaa hiyyeetti taatus gareem haakeroota addunyaa irratti sodaataman kan akka Lazarus Groupiin of harkaa qabdi. Gareen kun baankota addunyaa cabsee doolaara biliyoonaa sirna kompiitaraa diinanii ijaamsa. Dabalataan loltoota koomaandoo 200,000 ol qabdi. Isaan kun warra dhiiga isaanii biyyaaf dhangalaasuuf leenji'anidha. Walumaa galatti haalli addunyaan keessa jirtu kan nama rifachiisudha. Ameerikaan Baha Giddu-galeessaa keessatti Iraaniif jilbeenfattee waraana dhaabuuf dirqamtee jirti. Gara baatti yeroo garagaltuu ammoo Kiim Jong Un meeshaa EMP fi bombii facaa qabatee misaa'ila dachee Ameerikaa ga'u of cinaa dhaabee ishee eegaa jira. Waraanni Iraan waan tokko addunyaa barsiisee jira. Ameerikaan teekinooloojiin yoo boontillee obsaam tarsiimoo dhokotaa fi madaallii sodaachisuutiin ni injifatamti.
Kooriyaan Kaabaa har'aa ergaa gabaabaa dabarsitee jirti. Iraan misaa'ela idileetiin isin cabsite. Nuti ammoo EMP fi Niwukilaraa qabna. Yoo morma keenya tuqxan qaroomina keessan dachee irraa haqna jettee jirti. Addunyaan ammaa ulee Ameerikaa jalaa baatee madaalli humnaa gara baattii hiriiraa jirti. Samiin addunyaa keenyaa inni yeroo dhiyoo asitti aara waraanaa fi misaa'elaatiin haguugamee ture. Ammas dambalii haaraa fi sodaachisaa tokkoof of qopheessaa jira. Erga waraanni Baha Giddu-galeessaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti karaa dippiloomaasii dirqisiisaatiin dhaabbatee booda Pentaagoon keessatti mariin godhamu waraana eegaluu osoo hin taane akkamitti salphina mudanne kana deebifna kan jedhudha. Har'a Ebla 9 2026 Waashingtan labsii waraanaa isa guddaa kan onnee addunyaa raasuu labsitee jirti. Mee labsii kana gadi fageenyaan haa ilaallu. Ameerikaan isheen waraanaa Iraan keessatti diroonota rakkasoo fi misaa'elota baalaastikii dura dhaabbachuu dadhabdee harka kennatte. Har'a madaalli waraanaa addunyaa garagalchuuf baajata ittisaa seenaa keessatti isa guddaa ta'e Doolaara Tiriliyoona 1.7 bara 2027 gaafattee jirti. Kasaaraa dooniiwwanii fi xiyyaarota ammayyaawoo dachee Iraan irratti ishee mudateerraa barumsa dhaawaa fudhatte. Amma teekinooloojii guutummaa taaraatiin kan dhaloota ja'affaa jedhamu ijaaruuf qophooftee jirti. Xiyyeeffannoon baajata kanaa inni guddaan mootii samii haaraa ijaaruudha. Xiyyaarri dhaloota ja'affaa kun F-47 jedhama. Xiyyaarri F-35 inni Ameerikaan gonkumaa ijaaraa dariin hin argamu jettee ittiin boontu samii Iraan irratti rukutamee jira. Kanaafuu Pentaagoon xiyyaara ammayyaawaa F-47 kana ijaaruuf qofa doolaara biliyoona 4.8 ramadee jira. F-47 kun xiyyaara idilee miti. Inni teekinooloojii AI saffisa qilleensaa fi dandeettii ija diinaa jalaa guutummaatti dhokachuu kan qabudha. Garuu wanti hunda caalaa nama rifachiisu Ameerikaan waraana Iraan irraa waan tokko barattee jirti. Dirooniin injifannoo fida. Kanaafuu doolaara biliyoona 1 ramaduun waraana qilleensaa guutummaatti jijjiiruuf jirti. Tarsiimoon haaraa kun CCA yookaan diroonota qindaa'oo jedhama. Dabalataan kasaaraa misaa'elaa fi boombii waraanaa Baha Giddu-galeessaa keessatti ishee mudatee bakka buusuuf Ameerikaan warshaalee ishee dhoosuuf qophooftee jirti. Misaa'elli PRSM kan lafa rukutu kanaan dura waggaatti 108 qofa oomishama ture. Amma gara 1134 ol guddatee jira. Misaa'elli kuruuziin Tomaawak inni beekamaan 55 irraa gara 785tti dachaadhaan akka oomishamu ta'ee jira. Kun kan agarsiisu Ameerikaan waraana dhumaa fi saammaataa tokkoof tarii Chaayinaa yookaan Raashiyaa waliin kuusaa meeshaa waraanaa ishee ariitiin guuttachaa jirti. Galaana irrattis dhiphinni fi qophiin kun wal fakkaataadha. Dooniiwwan gurguddoo xiyyaara baatan kanneen akka Gerald Rford fi dooniiwwan bishaan jalaa Niwukilaraa ijaaruu saffisiisuuf jirti. Dabalataan sadeen Niwukilaraa ishee ammayyeessuuf doolaara biliyoona 21 ramaddee jirti. Kana keessaa xiyyaarri boombii Niwukilaraa baatuun inni dhokataan B-21 Raider isa ijoodha. Mee dhugaa waraanaa fi dinagdee addunyaa har'aa kanaa wal bira qabnee ilaallu. Ameerikaan waraana Iraan keessatti doolaara biliyoonaan lakkaa'amu gubdee jirti. Sirni ittisaa ishee burjaajee har'a baajata tiriliyoona 1.5 gaafachuun ishee of tuulummaa osoo hin taane sodaa fi dhiphinaa Pentaagoon agarsiisa. Chaayinaan dhiyeenya kanaa sirna saatalaayit yaaraa isheetiin addunyaa to'achaa jirti. Kooriyaan Kaabaa misaa'ela dachee Ameerikaa rukutuu yaaltee jirti. Raashiyaan waraana Yuukireen keessatti teekinooloojii warra dhiyaa dacheetti maqtee jirti. Iraan ammoo kiyyoo dinagdee fi diroonotaan Ameerikaa jilbeenfachiisee jirti. Ameerikaan amma bara gooftummaa ishee deebifachuuf wixxiifachaa jirti. F-47 fi diroononni dhaloota ja'affaa kunniin deebii Ameerikaan sadeen sibiilaa yookaan Chaayinaa, Raashiyaa fi Iraaniitiif qopheessaa jirtudha. Garuu gaaffiin guddaan tokko ni ka'a. Teekinooloojiin doolaara tiriliyoonaan ijaarame kun obsaa tarsiimoo dhokataa fi diroonota rakkasoo biyyoota ba'a kanaa dura dhaabbachuu ni danda'a laata? Seenaan waraanaa Iraan kanaa waan nu barsiisu yoo jiraate teekinooloojiin sammuu dhala namaa fi kutannoo sabboonummaa injifachuu hin danda'u kan jedhudha. Waraanni Baha Giddu-galeessaa inni pireezidaantii Tiraamp Iraaniin barbadeessaa jedhee itti seene sun dachee Faarsii qofa osoo hin taane utubaa waraanaa addunyaa warra dhiyaa kakuu waraanaa kaaba Atlaantik yookaan NATO hundeerraa diiguuf qarqararra ga'ee jira. Donald Trump masaraa White House keessa taa'ee aarii fi qaaniidhaan bobba'aa jira. Waraana guyyoota 40 Iraan irratti geggeesse kanaan meeshaa isaa fi doolaara biliyoonaan lakkaa'amu yeroo gubu iji isaa gara Awurooppaa ilaalaa ture. Michoonni koo dhufanii na gargaaru Iraaniin waliin taane caccabsinaa jedhee eegaa ture. Garuu hooggantoonni Awurooppaa yookaan miseensonni NATO akkas godhan. Misaa'ila Iraaniif cufamuu ulaa Hormuz waan sodaataniif
nuti maraatummaa kana keessa hin gallu jedhanii Tiraamp dirree waraanaatti kophaa dhiisan. Tiraamp har'a obsaa fixatee miidiyaa isaa Truth Social irratti akeekkachiisaa lafee warra dhiyaa cabsu tokko labse. Neetoon yeroo nuti isaan barbaanne nu bira hin turre, borus yoo isaan barbaanne nu cinaa hin dhaabbatan jechuun aarii isaa dhangalaase. Tiraamp asirratti hin dhaabbanne madaallii waraanaa kana salphina gonkumaa hin haqamne jechuun waame. Ameerikaan gargaarsa biyyoota neetoo hin barbaaddu, isaan waan danda'an hunda godhanii nu gargaaruu didaniiru jedha. Kun ergaa salphaa miti. Kun akeekkachiisaa Ameerikaan neetoo keessaa ni baatti jedhudha. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibuu fi sammuu Tiraamp isaa xulu ammoo yeroo inni aarii neetoo kana keessatti dhimma Giriinlaand kaasudha. Tiraamp barreeffama isaa keessatti Giriinlaand odola cabbii ishee bulchiinsa badaa qabdu sana yaadadhaa jedhe. Barreessaan olaanaan neetoo Maark Ruuteen dhiphina peentaagooniif Biraasel kana dhoksuu hin dandeenye. Walgayyaa ariifachiisaa erga taa'ee booda pireezidaantiin Tiraamp michoota neetoo irratti aarii fi abdii kutachuu guddaa qaba jechuun dhugaa jiru uummataaf ifa godhe. Awurooppaan amma sodaa guddaa keessa jirti. Yoo Ameerikaan neetoo keessaa baate Raashiyaan daangaa baha Awurooppaa guutummaatti liqimsuuf karaa banaa argata. Walumaa galatti Tiraamp yeroo waraana kana eegalu Iraanin gara bara dhagaatti deebisna jedhee ture. Har'a garuu dhugaa mul'atuuf faallaadha. Kasaaraan waraanaa kana Iraaniin osoo hin taane kakuu neetoo gara diigumsaatti deebisaa jira. Dacheen Faars har'a qabrii of tuulummaa Ameerikaa qofa osoo hin taane qabrii tokkummaa warra dhiyaa ta'uuf jirti. Addunyaan ammaa Tiraamp aarii Iraan irratti qabu kanaan akkamitti neetoo akka diiguu fi madaallii addunyaa guutummaatti akka garagalchu ija ajaa'ibsiifannaan ilaalaa jirti. Waraanni tokko dhumus ho'iinsi siyaasaa inni guddaan ammaam eegalamee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophiisaatii kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Egaa xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.